Egaa Jawaar Mohammad mana hidharraa galgala kana gadhiifame jechaa jirani. Akkasuma dhugaa dhagaa gadhiifamee jira kan fidames kan mana hidharraa ittiin baasan makiinaa waraanaa makalaakiyaa ta'uun ni mul'ata. Akkasumatti egaa daawwattoota keenya uummanni Oromoo of eeggannaa godhuu qaba. Gaddi akka hin mul'anne osoo gammannuu gammachuu keessa waan birarra akka hin buune jechaa dhaamsi dhaamamaa jira. Akkasuma egaa Jawaar Mohammad fi warreen gaa isaanii waliin hidhaman mana hidhaatirraa bahanii jiran jechuudha. Egaa ammaaf warri mana hidharraa gallakkifaman warreen galmee Jawaar Mohammad jalatti argamanidha. Isaan kunis gaa gara nama 25 turanii. Egaa akkasuma warri beekuun warra galmee obbo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohammad jala jiran yeroo ta'an gara kaaniin immoo warri adda bilisummaa Oromoorraa kan akka Abdii Raggaasaa namoonni baay'een achi jalatti kan hidhaman maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan hidhaman yeroo baay'ee yeroo ta'an akkasumatti egaa kan jarri sun hidhamanii akkuma jiranitti hafanii jiranii warri ammaan tana bee warra gartee Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa jalatti hassasamanidha. Warri kunis gaa ammaan tana wanni isaan irratti bahan yookaan waliigalteen isaanii maal akka ta'e hin beekamu. Haa ta'u garuu uummanni Oromoodhaa of eeggachuu qaba, of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Dhaamsi jiru nu qaqqabaa jira jechuudha. Akkasumatti egaa Jawaar Mohammad amma bakka tokko ga'anii jiranii viidiyoon kun kan waraabame galgala kana jechuudha. Gara galgalatti akkuma isin as agartan makiinaa waraanaatiin kan geessan.